Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Amajjija bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Sagantaa keenya har'aan isin beeksisa qophii waliin an tokkicha murteessaati. Jaal Hariiroo Joorgoo oduu golee Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana fincila xumura garbummaa irratti taasifamaa jiru qabatee isiniif dhiyaateera. Qophii addaa dhaamsa addaa amajjiin tokko saba Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaaf jedhu dhaggeeffataa keenya leelloo sabaan kan barreeffames jaallee biiftuu galmoonnuuf dhiyeessiti. Wallee warraaqsa haaraa artist kabajamaa fi jaalatamaa Elamoo Aliis isinan affeera. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Jaarsot qondaaltonni OPDO deeggarsa bishaan dhugaatiif gargaarsa qarshii UN irraa argame gara dhuunfaa isaaniitti naannessuun jiraattota magaalattii hanqina bishaan dhugaatiitiin dararaa jiru. Maallaqa dhimma bishaan dhugaatiif dhufe qarshii 600,000 ol dhimma dhuunfaa isaaniitiif naanneffatanii jiru. Uummanni magaalattii erga bishaan dhugaatii argatee ji'a 2 ol akka ta'es hubatameera. Kun kanaan osoo jiru achuma godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Jaarsoo ganda Odaa Qaanqaa jedhamu keessatti uummanni ganda sanaa milishaa OPDO bulaa tarfaa kan jedhamu uummataa fi dargaggoota ganda sanaa basaasuun kan hissaa fi dararaa jiru yoo ta'u uummannis gochaa isaa kanatti mufachuun galgala tokkotti mana jireenya isaa irratti gubuun qabeenya inni qabus daaraatti deebisuun tarkaanfii fudhachuun beekameera. Guyyaa kaleessaa immoo barattoonni kutaa 12ffaa mormii jamaa dhageessisaa jiru. Kun kanaan osoo jiru ragaaleen kijibaa kaabinoonni wayyaanee qopheessitee barattootaa fi uummata irratti murteessuuf turte dhiyaachuu didanii kaabinoota qaanessan. Tamasgeen Ittaanaa, Getaachoo Gaja'aa, Takkaalliin Lammaa, Mulaatu Waawayyaa namoota jedhaman sobaan shororkeessummaan himachuuf ragaa kijibaa qindeessanii mana murtiitti wayita dhihaatanitti ragaalee sobaa qopheeffaman keessaa nama Guutamaa Cawwaaqaa jedhamu qofatu ija isaa sogiddaan dhiqatee sobaan ragaa ba'uuf kaabinootaan hoogganamee dhihaate. Haa ta'u malee manni murtii ragaa guutuu waan dhabeef hamma ammaatti namoota nagaa hiitanii kaa'uu keessaniif itti gaafatamtu jedhee bilisaan gadi lakkisee kaabinoota qaanessee jira. Dabalataan ragaan kijibaa barattoota 9 irratti dhihaatee tures kufeera. Wayita kana uummatnii fi barattoonni gamtaan dhaabbatanii murtii isaanii ordofaa waan turaniif wayyaaneen sodaa guddaadhaan barattoota kana lakkistee barattoonni hafan hanga gadhiifamanitti gaaffiin keenya hanga deebii argatutti abbaa biyyummaa hanga goonfannutti jaarsummaa isin waliin hin qabnu jedhee uummatni kaabinoota wayyaanee manaa bahuu dhorkee bilisummaa ofiis labsateera. Yeroo ammaa kana gaafatamaan tikaa aanichaa Girmaa Gurmeessaa uummata sossobuu fi magaalaa Qassoo wayita dhaqutti uummanni tarkaanfii isaa fi jaalasaa Buushan nama jedhamu irratti waan fudhataniif kaabinootni sodaatanii aanicha keessa socho'uu hin dandeenye. Yeroo kana magaalota Oromiyaa mara keessatti waraqaaleen garaagaraa fincila xumura gabrummaa labsan bittinfamaa jiru. Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti waraqaa bittinfamee buleen loltoonni Itoophiyaa wayyaanee nagaa dhabdee bulte. Magaalaa Gimbiitti waraqaan bittinfame barnootni bilisummaa booda kan jedhu guutummaa magaalattii keessatti kan faca'ee bule yommuu ta'u har'a waraanni Wallagga Lixarra buufatee jiru daran olii gadi kaataa jira. Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti fincilli xumura gabrummaa har'a barattoota, hojjettoota mootummaa fi qonnaan bulaadhaan qabatee oole. Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti qonnaan bulaan barataan wal ta'uun haleellaa waraana wayyaanee irratti baneen aanaa Anfilloo keessaa baasee jira. Wallagga Bahaatti magaalaa Sibusiree mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti fincilli xumura gabrummaa itti fufee oole. Loltoonni wayyaanee guyyaa har'aa Oromiyaa keessatti akka maraatu ta'uun tibirbiraa jirti. Daandiin konkolaataa magaalaa hedduu keessatti addaan citee jira. Dhaabbileen barnoota yuunivarsiitii keessattis fincilli xumura gabrummaa haala onnachiisaadhaan ganamarraa kaasee itti fufee ooleera. Yuunivarsiitii Adaamaatti barattoonni hedduun humna waraana wayyaaneen qabamanii ukkaanfamanii jiru. Dhukaasa wayyaaneen barattoota irratti banteen barattoonni 2 battalumatti lubbuun darbuun beekameera. Haa ta'u malee reefka barattoota kana waan dhoksaa jiraniif eenyummaa barattoota kana addaan baasuun hin danda'amne. Barattoota kana tokko gamoo irraa kan gadi darbatanii ajjeesan yommuu ta'u inni tokko immoo reebicha itti baay'ateen lubbuun isaa darbuutu gabaafame. Odeessa
gama shawaa kaabaa irraa argameen ammoo barattoota dorsanii gara mana barumsaatti deebisuuf yaadanii barattoonni barumsa barbaadan haa baratan, barattoonni barumsa hin barbaanne immoo barumsa dhiisuu danda'u kan jedhu beeksisa yoo maxxansanillee barattoonni ammoo sagalee tokkoon yaada tokkoon nuti duraanis jeequmsa kaasuuf hin adeemnu, wanni isin gaafachaa jirru gaaffii mirgaati, mirga keenya ni falmanna, walabummaa fi bilisummaa barbaanna jechuun fincilli xumura gabrummaa daranuu itti caalee argameera. Akkasiin har'a fincila xumura gabrummaa Shaggar Kaabaa manneen barnootaa garagaraatti barattootaa fi uummataan itti fufee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kuyyuu lakkoofsa 1 fi 2 muddee 29 bara 2015 ganama fincila diddaa gabrummaa fi mormii maaster pilaanii Finfinneen wal qabatee hin barannu jechuun mooraa barnootaa gadi lakkisanii bahuun ni yaadatama. Egaa guyyaa sanaa hanga har'aatti gaaffiin keenya nu deebi'utti barumsatti hin deebinu jechuun dhaabuun isaanii ni beekama. Yeroo sadaffaaf mormiin barattoota magaalaa Mandii hanga namni keenya hidhame gannuu lakkifamutti barumsa barachuu hin feenu jechuun addaan kutanii gara mana isaaniitti dacha'aniiru. Waaree kanas adeemsi baruu barsiisuu dhaabbatee jira. Godina Kibba Lixa Shaggar magaalaa Tulluu Bolloo keessatti kan argaman mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Hibrat Fireetti barattoonni barsiisota keenya nurraa hiitanii namni biraan nun barsiisu jechuun hiikamuu barsiisota isaaniif dhaadannoo dhageessisaa kutaa dhiisanii bahaniiru. Sabboonaan Oromoo Leenjisaa Raggaasaa magaalaa Finfinnee naannoo Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaa keessatti tika wayyaaneen dhukkaanfamee bakka buuteen isaa hin beekamne. Sabboonaan Oromoo Leenjisaa Raggaasaa dhalataa godina Shaggar Lixaa aanaa Daandii magaalaa Olonkomiiti. Naannoo Kibbaa godina Gaamoo Gofaa aanaa Arbaa Minch ganda Sheeleetti hojjettoonni misooma qonnaa duraan mooraa dhaabbatichaa keessa jiraataa turan yeroo ammaa uummata irratti fincilaa jiru haaloo ba'uuf jecha mootummaan wayyaanee isin seeraa ala as keessa jiraataa jirtu jechuun qabeenya isaanii fi mana jireenya isaanii mooricha keessaa
falmate dinansa eeggata garaasaa hidhatee qawwee fannifatee gaaratti hirkatee dinansa eeggata garaasaa hidhatee. Qabsaawaa sabaa jayna biyyaaf lolu kan dinnan biyya isaa haloolee walwalu jiraadhu yaa qeeroo maqaan si haa bulu. Yaa qabsaawaa sabaa jayna biyyaaf lolu kan dinnan biyya isaa haloolee walwalu jiraadhu maqaan si haa bulu. Qawwee fannifatee Oromoon falmatee dinansa eeggata garaasaa hidhatee qawwee fannifatee Oromoon falmatee dinansa eeggata garaasaa hidhatee. Namni biyya isaatii fi haqa isaa irratti du'e tasaa jannata insha Allah. Yaa haadha goota deessi obsi jajjabaadhu. Waaqayyo jabina siifaa kenna. Mara addunyaatii fi Oromiyaa keessa uummanni Oromoo akka tokko ta'ee diina isaa irraa cabsuudhaaf mirga ofii falmachuudhaaf harka tokko ta'uu keenyaaf guyyaan jireenya biyya keessatti gammade keessaa tokko adda yoo illee ishee qaba. Egaan qophiin keenya guyyaa har'aa kanumaan golobna. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii wal fakkaatuun hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.